بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود توتا أوروميا إسلاميك تلفزيون بكجر تنتي نجيا في جالل تربي إسن رتي هجرات جتشا سجنتا تينيا سجنتا أداء الرانتنا غافي في ديبسا شيخ خينيا شيخ حسن معروف qabannee isinii dhiyaannee jirra. Irra hedduun keessangaa khaasatan namni xiqqishoo buleeyyii tahe Sheekh Hassan Ma'aruuf namni hin beekne hin jiru. Khaasatan namni baqataa tahe karaa Keeniyaatiin dhufe Sheekh Hassan Ma'aruuf karaa gorsaatiin hattaa karaa gartee manasatti fayyadamuudhaan Sheekh Hassan Ma'aruuf nama duraati nama Keeniyaa keessatti uummata keenya tajaajiluudhaan hattaa waraqaa isaa ta'e intarvii biyya Ameerikaa irraa ergamtu isaatu fuudhee haga manaa geessee fi nama san haga inni deemee GVA dhaqutti gargaaruu ture. Duuba Sheekh Hassan Ma'aruuf kana qofaa miti gama diinaatiin kitaabota hedduu hagana sagantaa tana keessatti isinii himnu afaan Oromootiin yoo nama takka ta'e malee namni waa'ee amantiidhaa afaan Oromootiin isa dura barreesse hin jiru. Waa lama jechuu amantii tana ummata afaan kana hin beekneen dhaqqabsiisu. Namni keenya irra guddaan isaa harki 99 afaan Arabaa hin beeku. Namoota afaan Arabaa kana hin beekne afaan Oromootiin katabee dhaqqabsiisuu akkasuma ammallee afaan keenya kana guddisuu arraa miti. Gizee arra ijoolleen qubee generation harra jennu kun katabuu eegalee miti jechuu kana dura sheekni gartee afaan Oromootiin barreessuu eegale. Saniif arraan tana sheeka qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaa tana akka nu waliin hordoftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafan. Durarratti sheeka baga agartee yeroo gabaabduu qabdan tana keessatti nuuf hayyamtanii istiidiyoo Oromiyaa Islaamik Televiziinitti baga nuu dhiyaattan isiniin jenna. Durarratti mee sheeka jaamiyaa keessatti amma haayiskool keessatti illee ijoolleen jaarmee qaban gizee amma yuunivarsiitii dhufan ijoolleen biyya adda addaa akka biyyaatiin yoo biyya tana taates yuunivarsiitii adda addaa keessatti akka sabaatiin warri gariitilleen akka amantiitiin jaarmee adda addaa jira yuunivarsiitii kana keessatti. Gizee isin dheeyxan san keessatti akka ijoollee Oromootti achi keessatti jaarmeenii qabdanii jira. Achi keessatti wal hubannoo wal beekumsi ijoollee hangamtu haareenii dhufaa hangamtu nu dura jira waan akkanaa kana fa'aa ni jira. Gaafa isin dheeyxan maqaan Oromummaa kun yoo yeroo gabaabaa bar fudhata maqaa arga. Maqaan Oromoo kun namoota muraasa ka Oromummaa wanni jedhu hedduun paaspoortii Habashaa baata warra basaasu jira hin sodaatan achuma keessa bilisaa miti. Miidhaan nama keenyarra ga'e hedduu kana baasin achi teettu tajaajiluuf osoo hin tahin adabaaf achi teetti. Kabajaa irraa mulquu wanni jechuu basaasu waan kana jira namni gabroome kun hedduu rakkisaa. Akka isin amantii kanallee godhatanii fedhan. Dhukkubni banii aadamu qabu ka irra hamaa gabrummaa irra hamaa namni mataan gabroome uumaa namummaa keessaa baha. Kanaafuu hatta ajiriinuu nama bilisoomsuun ajiri guddaami jechuun isattu bilisummaa waan xiqqaami namni bilisoo ta'uun waan xiqqaamiti san ir'uu qabna saniif nashaata hin qabu jechuullee hin danda'a namni biyya keenyaa dhufe ka'u walitti dhufee nashaata qabu xiqqa dhoysaan sun hin jira namoota qubeen lakkaa'amu yeroo an beekutti dammaqanni guddaan san hin jiru hin jira warri sun warra amma mul'atu kana gariin isaanii warri sun qubaan mul'atu warra tokko amma mul'atu kana akkasii santu walitti dhufaa wanni jedha haga humnaa wanni jedha ammoo ka dhibi nashaata guddaa keessatti warri karaa Keeniyaa dhufu kun Somaaliyaa dhufu kun jaarma jajjabaa qaban hedduu Ameera qaban wanni qaban waan proogiraama dubbisantu jira maal waan gara kana nashaata gara rihilaa waliin deeman umraa wajjin wanni godhatanii deeman. Kana cufa jaamiyaan quban qabdu. Ka jaamiyaan gootu sin jira. Ammoo yeroo sin jedhu kana Abdallah Zaid kana jedhan san yeroo isaa walitti yaamee namni mee namnummaan dhibii haa rafuu isin warri Itoophiyaa akkamiin raftan jedha. Walitti qabee uummata warra Itoophiyaa. Hirrina daawwaa jira jechuudha amma.
irrana daawaa jiraa jechuu isaati. Akkam irra fuu dandeettan isin biyyi teessan akkam isin akka nama dhibii wayitaatanii jedha. Hin beeka hedduu oduu qaba. Nama akkasii ture nama sanachii kaasan. Waan gara garaa ture jaami'aan namni beeytaa ani yaadadha quraanaa duksii quraanaa nama gara 200-300 ta'u ganda keessatti halkan ibidda bobeessanii quraan guurree wanni samii san tarrifnee akkasitti ta'anii gama gaman bal'atee ta'anii ibiddi kun samii gawaasan ibsanii sanitti quraana barachaa ture. Maalimni barsiise ulee nuun dhaanan illee numatti muratee fida. Achitti ijoolleen namni kun namni ijoolleen dhibba geettu fa'aa wanni xiqqaa ijaaranii achi keessa bulla. Walitti tuulamne gaafa galu waraabessi illee osoo nu nyaatee bara. Kana maaliif kaasee diini kan akkasitti barataa turreen jechuu kiyya waan kaasee fi dagadhe. Yaa dammaqina agartee nama keenyaa da'awaa tana irrina isii. Jechuun alarraa faayidaa xiqqoo arganne. Ilmi duraan qaba achi dhaqa. Ilmi isaa san misoomsuu hin dandeenye. Oomishuu wanni hin dandeenye misoomsuu hin dandeenye. Mashquula ta'e akkuma isin jedhee namni kun yoo jireenya wanni ta'ee haga xiqqoo hiree argate duniyaan nama sobdi. Yoo dhufu waan gaafa galuun san walitti qabachuuf fa'aa. Sheekha isiniin dhaabaasitti mee jaamiyaa amata 4 deemtan eega amata 4 barattan booda namni kun gizee barate silaa wan irra guddaan kaayoon barattaniif ummata san jijjiiruudha. Biyyatti deebi'uu Itoophiyaatti deebitammoo karaa biyya biraa dabartan maaltu immoo biyya deebi'oo maaltu hanqinni maaltu ture? Biyyatti hin deebinaan Kiiniyaatti deebi'ee biyyatti deebi'ullee hedduu maatii fi kanarraa waraqata mannaa barreessaa ture deebi'ii jedhanii. Embaasii isaaniillee dhaqeetiin achirraa amilee kutadhee akka ittiin deebine. Embaasii Itoophiyaa dhaqee guyyaa tokko dhaqee. Jalqabaa yoo dhaqee achi na oolchaniitiin waa'een kee waa'ee polotikaatii. Kansolaa arginaan jedhan. Bira dhufee jennaan oola bira taa'ee. Wambadee waliin waggaa 16 hojjette maalii kana barreessi naan jedhe obboleessaan afaan keenya akka kenna kiyya beeka obboleessaan kanaaf hin dhufne jedhe moromee guddoo ta'ee nama bira taa'ee namni deemu sun nama biyyaati naannawa keenyatti san qaanfate malee poolisii achuma keessaa qaban arabaa tanallee achitti waan dhibiitiin bitanii achi guutte achi keessa guutte itti yaatee bar warni dubbaanni gurdaan kun cufte achi keessa ciisa. Ana ammoo waan toleeta nama sanaan hin beeku nama bira taa'u sun eega siinaa himan nama biyyarraa dhufe itti gaafatamaa biyyatti nama gama kennaa kana. San rabbi naa godhee gaafas argee obboleessa ani nama barataa kiiloomeetirii 150 irraa dhufee Madiinarraa Jidda 500tiin dhufee kanaaf ani barnoota kiyya dhiisee waa barreessuun tolu jedheen Khamiisa dhufu barreessi fidinaan jedhe. Nagaatti jedheen biraa deeme gaafa samilee irraa kutadhe. Biyya deebi'ullee haga duraanillee ani. Fedhinnaa qabdan. Yoo abashaa yaadadhu abadan yoosuma irraa sabbara. Namni maatii fi yaadu waliin. Biyya fi yaadachuu waliin. Kan cufa wanni hanqise yoo jarasa warra waan abashaan hojjetu abbaa kiyya osoo argu isaan jedhan sirriirratti waraanee dhabe. Osoo argu. Eessuma kiyya maali abbaa kiyya dhufeeti harkatti qabee. Waa hedduu argaa ture waan nama godhanii fi kan hedduu kanaaf biyya deebi'uu wanni jenne Kiiniyaatti deebi'ee waan ifiif rakkina narra ga'ee fi nama rakkate gargaaru waan jedhu if gammachiisuuf. Kiiniyaatti duuba gizee deebitan maal irra turtan? Osoo hin deebi'in maktaba Sheekh Ibn Baaz irraa na qaxaranii. Salman. Ibn Baaz haga rasmi fudhannu yeroo fi jedhaniitiin saniin qaxarame Kiiniyaatti deebi'ee achiin duraan waggaa cufa Kiiniyaatti deebi'a wayititee iskoola cufan. Kiiniyaatti waan deebi'uuf waggaa achiin dura She'amaan jaame. Inni gaafas mulaqaddiinii Jabuutii ture. Jabuutitti damee diin amantiitti imbaasii keessatti itti gaafatamaa ture. Achi dhufnaan
dhagaye ani ijoolleen warri Somaalee ka waliin baru ka masjid jaamii jedhanii kan Nairobi san masjida guddaa achitti ofiisaa mulaqdiinittu achi ka haasawan dhagaye. Shee amaan kun bor dhufaa jechuu ka jedhan dhagayeetiin ka'eetiin dhaqeetiin eegachitti waan dhufu shee amaan dhufe guddaa hoolii guddaadha bakkitee nama mulaqdiinitu kuni. Ka Suudii jechuu kiyya imbaasii itti damee imbaasiiti. Guutanii taa'anii Somaaleedha itti haasawanii kunooti jedhanii amma bor ministeerri Huseen jedhanii Huseen eenyu jedhanii maqaa isaa dagadhee ministeera ture. Isattuu xayyaaraa qopheesse gaarisaa deemtaa jedhaniin shee amaaniin. An dhufee achi saffii keessa taa'a. Amma fixatanii isaan akkasitti himanii baanii shee tokko faan mataa isaaniitti bira taa'a. Abbaan ofiisaa Hafiz jedhanii achi jira. Amma mee eessa naannawni muslimni qubatu maaphitu achirra jira. Gidaararra jira. Sheekh Amaanii gaafata. Sheekh Amaanii gaafata. Sheekh Amaan mee naannawni muslimni qubatu Kiniyaa keessaa yennaan nama hiree tanatti dhimma bahee. Ka'eetiin Mombaasaa Maalii Malindii Gaarisaa kana agarsiise ammoo hagana qophaa miti sheeka jedheen. Muslimni. Mombaasaa sana moggaa Hoola jira. Garseeni jira biyya ormaa kana. Maal maqaan Garbatulaa jira. Seelloo jira. Maal Marsabeetu Mooyyalee jira afaan keenya dubbatanii jedheen. Almafruud asirra jiraachuuf qaqabanii jedheen. Sheekh Hafiz jedheen yaadadhaa qammaate. Sheekh Amaan na gammachiise gammasitti itti dhaga'ama nama hirki malee itti dhaga'amu. Afaan keenyaan jettee moo arabiin? Afaan keenyaan jedheen. Maashaallah. Afaan jedheen illee yaadadhu. Afaan arabi maan jedheensa. Jennaan amma Sheekh Hafiz jedheen itti gaafatama mulhaqdiiniin. Wanni Hasan jedhu kun dhugaa jedheen naannoo san muslima qubataa ka inni jedhe kana maal Marsabeet maalii kana magaalaa inni jedhu kana hawaasa muslima jira jennaan magaalaa muslimaati jedhe. Maa asirra hin jirre jedheen. Achi barsiisota hin qabnuu jedheen. Saniif irraan keenya. Maaliif dhabanii jedheen. Cuftinu afaan keenya dubbatamu warri sun qufti jedheen. Akkas jetteen? Shee Amaaniin akkas jedheen. Maaliif jennaan rakkate waan deebisu dhabe. Amma Shee Hasaniin sun bira taasoo maalee mahalliyyoota qabnaa jedheen mahalliyyoota saatisaa ka biyya keessa san achi qabnaa jedheen. Amma jennaaniniin hedduu aarii natti qabate qabxii natti qabate wannin kun natti qabate Shee Amaan eegasii warra kaan waan jedheen isin nagaa qabdanii waan if geettanii wanni qabaa warra nama hin qabne dhaqaa dhiifama jedheen kaansil godhe xayyaara dhaqee achi keessa torbaan guutuu naanna'ee biyya san. Karaa Boorana. Haga Mooyyalee illee dhaqee waan dhibii dhabe harkaa fixatee kaazaraa kennee faajaasan amma Mooyyalee ajjeesan san. Kaazaraa deemmatuun kaan. Abbaa Sheekh Abduu Naasir. Maashaallah. Kaazaraa fi kenneef. Shee Amaan waan jedheen Shee Amaan yoosuma Hasan waggaa kana fixata amma sadaffaa fixate afuraffaa. Isin baana fixata. Nairobi narraan baasinii yoo inni ayyanamee dhufe. Yoo inni hojii argatee dhufe. Nairobi irraa ala narraan baasinii jedheen. Natti qabatee edaa taa'een. An amma gaafa waggaa kaan fixatee yoo an dhufe. An baatii dhuftu jalqaba hojii warri waraqarra jiru. Baatii tanaa miti. Dhufnaan an waraqaa itti kenninaan amma bor deemnaan jedhe Garbatulaa deemnaan jedhe. Inni Nairobi hin baasin jeen. San edaa inni natti qabate. Garbatulaa deemnaan jedhe. Baadiyyaa. Sheeka waraqaan qaban baqataa. Hayyamaa yuun qabu as duraa yoo deddeemaa ture. Jennaan qaala barreessinaan jedhe. Hin fedhu hojii tana hin fedhu jedhi barreessi. Ammuma barreessi. Hadiisuu dide. Itti deebi'a dadhabe. Baatii takka itti deemee jennaan amma an deemee mana dhaqee ishee baasitti barreesse. Isa tokkontu an akka nooti nama baqataati. Hayyaman arganne ala bahuufi Nairobi irraa ala bahuufi kunoo haala akkasii qabaa. Hatna organ leen jenneen maqaa isaallee hin kaafu. Haala akkasii qabaa jedhe. Sheekh Nulbaaz waraqama an barreesse san jalatti barreesse. Hasan Nairobi keessaan bahu iltazim jedheen. Waraquma san jalatti.
Jaalatti warra qosan irratti barreesse. Ajaa'iba nama ajaa'iba. An ammoo koppii isatti fide. Gaafa sheebaazitti ergu. Koppii isaa isatti fide osoo an argu maree wanni itti darbe qimaamaa keessatti. Kun kan jedhu kun aarii narraa qaba. Amma an fide waraqaa taa'anti fide amma yoom dallaniree duraan maal irraa beeka anab beeka. Bakka hajamtu natu beeka amma burtee miyoo keessa qaalaa qaddama. Ammallee nageessuu didee. Yennaan amma guyyaa tokko gar deemee itti aanan isaatu jira. Maal jechuu isaati jedhee deema asitee madrasaa duraan jalqabee itti barsiisa san. Achi dhaqe deebii bakka teetitti Naayiroobii naan jedhe. Akkasitti hafee Naayiroobii akkasitti hafee guyyaa lama sabtii fahadaa madrasaa barsiisaa guyyaa kaan nama dur akka ammaa namni ala jiraatee wal qarqaaru hin jiru. Nama achi jiruttu ajensiidha. Namoota afaan akka gaarii beekantu jira kan yuunivarsiitii irraa baqatanii deeman. Kiyyaa kanaa waliin wal qarqaaree nama baqataa dhufe akkasitti. Mallaqa hin qabnu miilan deemanii bakka itti galmaa'uu fi waan barbaachisu guutanii fi waan boostaa waan jedhu waan akkanaa qarqaara. Gara kaan waan dhibillee waan hawaasa waan wanni ilaallatu qabsoo ilaallatullee achumaan moggaan. خير الناس أنفعهم للناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرتبة أمو ما يكيس ملأ نون تورن. من وراء الحجاب الجدة ما لي في ملأ شون خطرة توري. أفهم مرة عند برسنما. سنما أولي أنا قارين بيت أكون أجير كان يوكان وننا يا مكينيان. هدكوتا مال هدكوتا سايدي هدكوتا يعني كير راول آنو بر. أتشفاتنا يامن. Waan Oromoo gargaartuuf kana. Dhugaadhaan isaanii hin jaalladhasi ammoo baqataa qarqaaraa jedheenan baqataa qarqaaraa waan akkasii kana nama fa'aa harkaan nu baafte jedhanii waan akkasii fa'aa jechaa turanii eegasii isaantu na qarqaaraa ture akka mul'anne namatti akka maaliin jenne fuula kee akka hin barre maalii jecha sanuma waliin manatti illee dhufanii na hordofaa turan uummanni warri yaaddi kun. Maayyii maatii kiyyaa sodaadhee maatii gaddisee. Fillee maanguddoo wal geettee dhuftee asirraa gara magaalaa dhibii kan sin beeknetti godaantu malee naan jedhanii anammoo achumatti rabbi na tiisee achuma ture. Haga maayyiitti maayyii haga dabarraan namni garaagaraa na barreessee akkasiin Kanadaa deeme. Kanadaa wayisoo hin deemin dura wayita mana taa'u kana dur hawaasa keessa socho'ee wanni jedhaa. Waa barreessu amma istikaaraa godheen aadaa kiyyaa. Mee osoo sanitti hin seenne sheekha. Naayiroobii turtan ammaan tana gama takkaan hawaasa tajaajiltan gama takkaan ni barsiiftan hojiin tun hundinuu hojii gurguddoo san gubbaan maatii qabdan. Duuba aadaa Oromootti sheekotiin teenya ni xiqqaatti namni afaan Oromootiin isin dura barreessee jiru Sheek Maamar Rashaadi. Sanii asitti sheekotiin gurguddoon namni afaan Oromootiin waa'ee amantii namni barreessee hin jiru. Isin eenyurra laallattanii afaan Oromoo kana barreessuu maaltu isinitti kaase afaan Oromootiin amantii tana gama barruutti deebisuu? Yoo yaadatte ani takkaa sochii waa'ee bilisummaa kana irraa fagaadhee hin beeku. Durirraa yoo qabee maalii gochummaa Itoophiyaa jedhee Hussein Suraafaa jedhan ka jaarran addaan ba'an sanillee keessatti illee qooda qabaa ture. Anaa fi warri durii kun cufti isaa wanni maalii environmentii wanni kana keessatti guddadhe. Kana keessatti haajaa uummata keenyaa waal taate biyya deemu kanatti maal mirgi namaa maali waan kana cufan argaa namni ifiin leen hin fedha. Kanaaf dura afaanuma sanuu filachuun afaanuma lugaa arabaa barmoota kuu filachuun kiyyaa dandeettii osoo hin ta'in kaayyoo tokkorraa tokko afaan keenyatti waa deebisuu danda'a waan jedhu kanallee of keessaa hin qabu ammoo manaa mata yeroo sanitti dandeettii akkasii hin qabdu jedhee if amansiisee ture ammoo mataa keessa na jira akka afaan keenya kanatti waa barreessu. Afaan kana yeroo 80moota keessa 80moota keessa Suudaanitti warri jiru Suudaan Maamud Hussein tokkoffaa qubee amma maali jedhaniin amma Paakistaanin barreeffattuun tana urduu tanaaf ta'a arabii waliif fidanii barreessaa turan kitaaba baasanii afaan Oromoo isa sanitti dhimma bahuu ture. Isni sun na bira dhufaa ture san dhukadhee halkan Khamiisaa halkan
halkan hin sodaata warri namni hedduu waan siyaasaa kana geessafii ture namaaf wanni san geessafii ture. Kana kana deemaa ture ammoo qubeen tun jalqabuma naa taate akkuma isin jedhe rasmii haa sodaadhu malee ka itti bareetiin qubee taayipii godhuu jechuu kiyya. Isii tanaaf dura eenyu isin barsiise taayipii osoo hin kennu nama musliman tahintu qubee wanniif na jaalatu jira akkanumatti an cufan tajaajilaa bar ani nama tahee nama bani aadam tahee nama wanni jedhe cufaayu waan danda'u hin qarqaara waan danda'u waliin dhaabara yoo dadhabe malaan qarqaaraa ture keessattuu ani waa'ee barmoota irratti nama hedduu kadhadha. Akka namni baratu. Hiriira yoo na wajjin barbaadde waa baradhu jedhaan waan akkasii san irratti inni jedha maqaa kiyyaan namni mana kompiitaraa banate. Ana dokumentii qaba maqaa kiyyaan maqaa kompiitaraa kaa itti barsiisan banate. Barattoon qubee baradhu naan jedhe wanni malee taayipii baradhu jedhe akkan hin danda'u qubni kiyyaa yoo amman hojjetu hin danda'u amma bira dabree kun dhaloota haarayaaf malee kiyyaami jedhee dide waan kenname abada na dhiisuu dide namni sun nama muslimaami. Subhaanallah. Isa san tokko osoo ta'ee kanadallee na baase. Ajaa'iba. Na dhiisuu dide taayipii argee jennaan an duraanuu na keessa jirti waa barreessuun achirraa jalqabee kophas jiraachaa ture waggaa jaha maatiin malee maatiin kiyya deemee waggaa jaha kana shaakalaa bahee achirratti jalqabee kana amma kitaaba kana siiraa kana Nairoobitti fixe achumatti bahe Nairoobitti bahe maqaallee hamburroo jedheen hamburroo seenaa nabiyyi Muhammad ani nama naannawa baadiyyaaf magaalaa jidduu jirtutti dhaladhe hamburroo jechuun loon faa'il madnaa loon loon elman kana jalqaba wayta elman daa'imni dhufee bira dhaabata mooratti jalqaba elman kana kadduraa hoomachaa san hamburroo jedhama elman san daa'ima kennan achumatti mooratti habbuuqa hoomacha san waliin saniin hamburroo jedhan ani hamburroo wanni jedheeniif siiraa nabi Muhammad ati daa'ima itti guddattaa fuulduratti dhuydaa kun ammoo hamburroo habbuuqama duraa kanaa jechuu akkasitti saniif hamburroo. Amma afaan Oromootii fi taayipillee nama kanaa isin barsiise jechuudha. Taayipii fi afaan Oromootillee qubee miti. Taayipuma isin barsiise. Qubee ittiin hojjedhe. Waan dhibillee hojjechaa ture. Jechuun hafuuti siyaasaatiif kanas bal'inaan waa hedduu na bira ture. Waa hedduu damee wanni qabaa ture. Kana itti hojjechaa ture. Kana keessa baree kalaasitti osoo hin tahin hojiin bare. Isinummaaf barsiise jechuudha. Ammaatti barsiise.